Seensa taranya. Eenyu kattaan. Akkam jiru doktor? Nagaa akkam? Nagumaa Fayyaattu? fayyaajitu. Maal? Taa. Hin gaggabeeramu. Doktor keenya Taa sumur suutuma. Yoomirraa? amma guyyaa lama gahe. Guyyaa lama? Eh. Hin nyaatu hin dhuguu? Hin nyaatu hin dhugu hin rafu. Hin dubbatu. Baafatee hin danda'uudha? Hin dubbatu. Mee Ohoo. Oma barbaadde na gaafadhu akkuma mucaa inni kun naa fayyu naa godhi maaloo maaloo. Eessa jirta Walii rakkadhe. Hin nyaatu illee dhugu hin dubbatu waa takka inumaa hin rafullee. Mee waan barbaadde na gaafadhu birrii waan barbaadde na gaafadhu akkuma mee fallummaan isaa maali? Rakkoodha. Dhugaa itti turtan maal taatan isaa? Fayyaan qabdanii? Osuma irraa wayyaa osoo jennu har'a geenne bara. Maal kana laalla baay'ee miidhamee jira akka kanaan laallu. Mee watakka afaanii qabdeen jirtu? Hindi afaanii qabee dadhabe. Deemi suuqa dhaqiiti. Suuqa deemiiti. Seedaliyaa deemee fidee dhufu. Suuqa deemiiti aanan qalama qabee. Aanan fidi dhiyootu. Dura aanan fidoo yaamee Tokkoffaa aanan fidi deemiti. Tole dafe. Kaayi. Abo. Maal ta'e kun naagi? Waafatee ciisa kun nama. Rabbii nama fayyisu. Rabbi kana fayyisu. Yeroo is baradhaa jennu hin diddan. Hin barattan. Cadhistaniitu maa jettaniitu yeroo gaggabdan qofa nu bira dhufu. Maal ta'ee ture ammoo mucaanuuf? Abboo maal taatee turte kootu maal taate sa? hin turre bara turutti dhufu jira warafa qaba suuqni. Maal taatee turte? Ana isuma kanaami? Isa kana fidi burcuqoo. Burcuqoo okay. Burcuqoo san fidi fidi. Amma maal goota siif? Rakkoon qabu mucaan amma wayyata laalee jira. Kanaanis safartiidhaanis laalee jira. Dhibeen maan isaa maali? Awwanni beekuu barbaade dhibee isaa qabu. Dhibeen isaa hin dubbatu. Nyaata illee hin nyaatu. Dhugaatii illee hin dhugu. Ni laaffisaa akkuma amma jiru kanatti gaggabsee lafatees dhibeen isaa kanuma. Kana ni yaala laalee jira. Dhiiga isaallee safartii dhiiga isaallee safaree laalee jira. Baay'ee gadi bu'aadha. Kun amma maal fiddee? Aanan. Tole. Deemi mee amma hanga kana amma marfeetti kennee ka'eetti kana obaasa. Deemiitii maangoo asiira waan dhugamu waan akka maangoo haa ta'u fidii kootu. Maangoo dabal. Tole. Dafi. Abo. See, but Abo. Lagi itu. Kamu pun jalan. See, but okay, harus nu. Biar rugi. Voy a te tagai. Yeah. Sí, va. David? David. Hin turee fi dhiifama. Laa rakkoon qabu. Aanan dhugee? Aanan dhugee hin argitu. Naa dhuguu didee bara.
galatuma doktor baay'ee sin gargaaru. Rakkoon qabu kana caalaa si gargaara. Kana caalaa si gargaara. Aanan dhugeera. Dhugee maaliif nu bira fiddan qofa? Inni qaqqaban dhiisi maali garuu dura baay'ee laafee jira beektaa? Baay'ee dura laafisteerta malee amma qorsa kiniinii waan adda addaa itti kenneeti qoama wayyachuuf deema beektu. Kanarraa kaa'ee tuttuqiini akkasitti obaasee jira. Kanas ni obaasaa suutuma suutaa wayyata yoo rabbi jedhe. Nu doktora nama muddatti mi maal taatan namni hedduun nu bira dhufaan jiru akka namni hedduun nu bira dhufu godhe. Anarraa mina. Isin gargaarraa isin jedhe waa haga dhumaa isin gargaarraa. Anatu galee amma mucammaan kun fayyinaan galee gandara deemee fayyinaan hin jedhin kaa wayyannaan jedhe. Wayyannaan rabbi an gargaaree aanan qara dhuguu hin dandeenye obaasee. Argiteen karaa fayyisu ammoo rabbi. Galatooma. Nu sababa malee ka fayyisu. Galata keessa maalumaan isin deebisu yaa doktor. Rakkoon qabu amma garaan duwwaa beekta. Deemi keekii wayii dideef. Daabboo baanta. Keekii jedhiitumas warri suuqaa sii kenna. Keekii xiqqoo shaggeen jirtu wayii fididee nyaata. Tole. Yalla deemi. Wama barbaadan isin innummaan hafayyu malee. Tole deemi. Kofi dee dhufa. Guddaa fidennaan hadha gabaan qabnu iyyuu. Kai lakkii kan waan amala kennan beekneefi. Sii amma dabaaf akkanatti gaggabde kana laal waan marfeen taane sitti tuqeeti akka fedhe si godhuu danda'a. Margattaa taa'ee. Si wayyate akkam jettasa? Akka Hussein furu. Seen dhuftee dalfe maal taate? Dhufe. Hin tureemi dhiifam. Rakkoon qabu. Bar suuqa kana dhabee suuqa biraa deeme. Kana hoo dhugee? Dhugee xiqqoorraa waan dhugee malee. Kanallee suuqa jedhee fixata yeroo. Maasha Allah wayyataa akka sana. Keekiin sana oomsi hin jedhe. Kamiree? Kafana caalu sin jedhe malee tana maal godhatamu caalsa? Maal taphatta nama maal taphatta? Anke ko yenaan barkan isuma barkee gidee fideen. Yoo waan dabalu mutaati hin dabala rakkoon qabuma. Innummaan hafayyuu malee. Xiqqoo mallee mataan sitti dhagahamu. Amma mucaa akkanatti uggayoo miti waan nyaatiin kanatu keekii tana afaan takkatti namni kaatu iddoo keekii jira jechuun barbaade. Amma haa dabalu dabalee. Toora hin dabala waa takka rakkoon qabu. Mush keekii miti dhiiga namaa ofillee qalbeetaan sii qala rakkoon qabu doktor. Maati wayi walaa taatee of naa qartaa miti. Deebiti keekii dabala. Dubbii dhiisiiti. Maali inni namni akkanaa kunniin nyaata? Xiqqoo mallee saafatu keekii takkatti qabee fidee dhufaa? يا رب قالتك ايه يوم ديمو يدا ها سين Tole. Seen dhuftee? Dabalee bakkee. Fixatee kaan illee. Nyaatee? Nyaatee nyaatee taa mucaan ajaa'ibaaf nyaata.
mucaa nagaaf rabbi haa godhu malee Anuma bira maal ta'ee kan gaarii maalitti godhamu? Hiriyoota jedhanii nyaata. Dhugaa ati baatee waliin na dadhabsiise dhugaa beektaa na akkanatti takkuu namnummaan na bira dhufe takkuu akkana ta'een beeku takkuu akka amma mucaan kun ta'e kana ta'een baay'ee na dadhabsiise dhugaa maal taatan isin baay'ee nu dadhabsiise dadhabbii guddaa nutti fide mucaan nu akkanatti wanni nama keenya gargaaru wanni akkanatti nama waliin halkanii biyya akkana dhaabannu mootummaa kennatu ummata iddoma jirtanii gargaaraa waan jedheef kanaaf gargaaraa rannu akka doktoroota galatuma keessa maali isin deebisa yaa doktor? Galatooma galata guddaa na bira qabdan. Galanni keenya maal goota ante akkasi mee wannaallee fiti kiniini bowwoo. Kiniini bowwoo fidaafi? Amma fixee jira beekta. Dhumatii jira? Naa barreessaa barbaadatti. Ati naa barreessaa malee waan biraan beektu. Waa jennaan naa barreessaa waa jennaan naa barreessaa. Maqaa isaan beekni bar. Hin baranne namni hin baranne rakkoo isaan beekni. Koo yeroo dura nu baradhaa yerumaa barachuu diddan. Baradhaa hin barattan. Yeroo nu akkana isin gargaarree halkanii guyyaa gaccannee isin gargaarru mootummaatti nu himachuu malee doktoroonni wata akka nu gargaaraa hin jirtu. Yoo nu dhibamneeti mana yaalaa dhannu taa'anii hajaa ofii bayanii nuun jettanii nu himuu malee galatoomaa nu gargaaranii jiranii namni kun akkanumaan du'e malee doktoraaf hin duune nama hin jettan. Amma dhugaa keessan jettaniitu waan nama komachuudha. Dhugaa keessan amma arguu jira yeroo isin baradhaa nu jettan hin baranne amma dhugaa keessan reef argaarama. Dhugaa keenya reef argite amma deemiti fana wannaa fidime fana yoo wanna kama dhugan kanaa dabalime laaliiti. Hin dabala? Dabali laali. Isallee dabalu? Dabalee. Okkee hin dabala waa takka. Allah deemi dabala. Telefoona keessa. Infee telefoona sana sidi. Telefoona keessa fidi. Ayo teessoo san irraa fide. Wala. Dura asiira dabal. Asiira kama kabraa dabal asiira. Kabraa dabala? Kabraa dabal ka kana adda. Tole. Allah tole deemi. Hello. Akkam jirtan? Doktor Abdiidha. Meeshaa sana maanuun galchina. Qorsa isiniin jenne san kaa. Ka Finfinnee irraa dhufuun barbaannu. Dhugaa isinitti hima karaa mootummaatiin meeshaan dhufu widdiidha. Karaa kontirbaandii nu fidaan jenne. Maal goota nuun responsibility maali? Itti gaafatamummaa maali? Namni dura of jiraachisee ka itti gaafatamummaa fudhata dura. Kana meeshaa ka kontirbaandiin dhufu barbaannu. Ka qorraallee haa ta'uu ampensiliinillee waan adda addaa. Ka mootummaan fidutti akka inni yaanu. Widdiidha. Kana rakasaan maal taatan? Ikispaartii ka ta'ellee guyyaallee itti sirreessaa. Ammoo namoota nu bira dhufu marfee yeroo waraannu ammoo isaan ikispaardeetii akkanatti ilaalan. Kanaafuyyuu ka ikispaardii deetta isaan nuuf fidaa nuuf fidaa maktaba kiyya anaaf fidaa mana yaalaa kiyya kanaaf. Garuu nam tokkotti hin dubbatin. Uummanni maal beeka jetteetu uummanni hin baranne qorsa yeroo waraannatu ikispaardeetii ilaalu kiniinii kennaniif kun kamaaliiti jedhee doktoran gaafatu. Doktorri waan fedhe itti kenna. Waan feena itti kennaa isiniin jedha. Uummanni mootummatti ni himatu. Uummanni mootummaa himachuu miti usu. Gadi bahee uuu jedhee mootummaan hin dhagaasi fakkaate. Mootummaan bar gubbaa malee gadi bu'ee mana yaalaa tokkoon isaa maal akka fakkaatu laaluu hin danda'u. Mootummaa jechaan ana. Akkasi galgala ammoo dhiiraa keessan anarra. Akkasi meeshaan sun akkanaa dhufu godha. Jiddumaan marfeen illee widdiidhaa beektanii marfee namaan waraananii haftee jirtu asii danfisnee nama biraatiin waraannaa nuu fida.
Kanu. Yalla to. Ciao. Ayya Malta. Aha. Malta ate. Waan taane gar dhufuma jira. Dhufuma jira jettaa xiqqoo ballee saalfattu. Nama dhukkubsatee reeffa du'aa ma nutu bira siidaa maal ta'e jettaa? Bar suuqa kaan hin dhabee suuqa biraa deemee bara kun asirri kana malee kabiraan jiru naan jennee kana bakka biraatti miti saniif ture malee biraatti miti. Laal birrii si dabalchiisa mucaan. Baay'ee waliin dadhabne marfeen amma itti kenne tan birrii 1,000 marfee nama kennee. Kiniiniin kenneef 500. 500 dubbii tokko malee tikkeettiin alatti 500 lafa kakkaate. Kanuma. Siibar. 500 lafa kakkeette. Dhageetteemi hin kabaltaami. Maal yadhista isaa? Hin kabala tole hin kabala. Yalla deemiiti panaadoolii siin jedhe san fidi. Kana akkamitti itti qabna isaa? Akkamitti qabna meeqaan? Fidi hin gattee moo feestaala keessa jira? Feestaala keessa jira. Fidi gaa. Kalaas itti qabna. Kayii amma deemite. Maal jettan maal afidoo? Fiddee hin dhabdee? Hin jiru naan jedhan. Maaluma goone tollo maaluma goone tollo. Eessaan isin gargaara hoo jedhanii nama gargaartan. Suuqa asii kana suuqa lama sadii dhaqee bara suuqa lama sadii dhaqee dhabee dhufu jira. Kiniinii dhabdeemi? Kiniinii hin jiru. Rakkoon jiru. Seedaliyaa meeqa sadii dhaqee bara. Rakkoon jiru kalas amma waan gootu. Amma deemsuu barna ajjeesanuu barna dadhabeeyyu. Aniin isa gargaaru ol fuudhee gabbuusaaru akkan hin jenne atammoo firri akkas hin jedhamu. Amma waan gootu sitti himna. Waan gootu nyaanni nyaatiif wanti amma inni dhuge kun akka sirriitti daakuuf akka jabaatee dubbachuu danda'uuf waan mi'aayaa waan akka halawaa wayii suuqarraa fidi deema. Tole ni fida rakkoon qabu. Yallaa deema. Deema gasii fi olii gaggaragalchee ilaala. Tole deema. Hello. Akkam bareedduu ta'e. Annaga jiranu maal dubbannee ta'e. Booda amma xinnoo turee mana yaalaa keessan cufee dhufas. Namoonni hedduutu karaa balbalarra ta'anii hedduun nu eegaa garuu hedduu keessummeessuu hin dandeenyu. Maalirraa goona yaali? Nu dhimma birrii kennaa malee dhimma uummataa irraa fa'aa maal qabna? Tole. Nama dhufee nama dhufe. Deebisee si biluudha. Daffidee? Fidi. Garuu dhumatee jira hagaruma hafee naan jedhani. Rakkoon qabu. Waan bareeda naan jedhani. Bareeda rakkoon qabu. Tole hin nyaachisa. Ati gabbayee ala nu eegi. Ala isin eegaa? Akkam gaafii gootiree kilaasii doktoraatii bara. Namoonni kuwwan kaala taa'uun argitu har'a yeroo duraatiif situ seeni malee kilaasii doktoraa kadhibame malee nam tokko seeni. Tole. Ala na eega alatti iddoo uummanni taa'u san taa'ee nu eegi. Tole. Allaadee. Maal fakkaata kun gurraachi mataa ottee? Maal fakkaata kun mataa ottee gaalaati? Gurraachi waan inni fakkaatu. Ajaa'iba. Na eeguu eedamoo maal? Nama keenya amma tolli hin ta'u. Nama isaan gargaarummaan jaalatan durumaayyuu. Gurbaan dhukkubsataa qabu sun kootu baasi.
Baas baay'ee dhukkubee jira. Yoom fidda beekta? Ji'a hadhaa fiti. Doktor fuudhee deemuu jaaladhe garuu mucaan kun yoo harka dhukkubee ji'a hadhaa irraa kudha shanimatti illee yookaan torbinnaa deemisa. Situu beekamu. Yaa doktor. Deemi yaa doktor immaan na kadhataa nutu beekamu situu beeka. Kanuma akkasitti ji'a fidii siin jedhe kanuma. Akkas yoo dhukkubsatamee akkama godhame maaluma. Ji'a siin jenneemi ji'a jechaan burii soddomaaf nama meeqatu karaa hiriira galee dhaabatee jira. Kanuma kanaan ala waan biraatiin waan gootu kana kennitaaf kun gulukoosiidha. Akkam godhame iddoo nyaataa bu'aa beekta. Irraa buqqistee bulchu qoqqistee akka dhufu gootu dhumata dubbii. Bishaanii waliin makee obaasu qullama isaa. Gulukoosiidha iddoo nyaataa bu'aa kun. Dhiigamma kamaa. Irraa kuttee bishaan gannattee dhuga. Guyyaa seemee qabu yeroo mata akka fichisiisa qabda silaa asii waraananiiti akkan ol qabanii itti dhiigatti gadaa beekta. Atamma akka si xaarsoo waan hin barbaanneef obaasi gara itti haa ba'u. Galatooma garuu jazaa keessa rabbi isin akka fala osoo qabaadhe intala isin kennaayyuu. Galatooma. Mee maaluma. Nama baay'ee akka jira. Mee uma jedhee bara isin deebisu wallaahi. Mucaan kun nyaata yeroo mana jiru waa takka afaan naa qabuu dide amma kana hunda nyaate. Kana hunda nyaate amma. Rabbiin galannaa qabu. Kanaafuu galata guddaa uma jedhee isin deebisu wallaahi. Galatoom rakkoon. Yalla amma deemi fuudha baasi. Konkolaataan qabdanii? Konkolaataa gaarii jira gaarii ulaa kana fuudha. Gaarii fardaati moo harree? Tamarree. Seeni taranyaan seeni. Taa'e. Ishii doktor. Taa'e nama fayyaa qabu fakkaata. Fayyaa maaltu jira yaa doktor? Sidaa baaba. Maal taate? Na dhukkuba doktor. Maaltu si dhukkuba? Na dhukkubaa. Maaltu si dhukkubaa siin jenne maal taatan? Wanti na dhukkubu halkan eebjuu kana na buusa. Guyyaa ammoo dhalaa tana laali na godha. Dhalaa taanii laali na godha. Deebi'ee ammoo hidha kana na kuta hidha kana na hamma. Dhukkubni kiyya kana yaa doktor. Baay'ee si dhukkuba argitee baay'eedha kun rakkoo hamaadha beektaa? Hamaadha. Amma sunduqa sanitti deemiti birrii 1000 kafalii kootu siif hima. Sunduqa san deemii 1000 kafalii kootu. Birrii 1000? Birrii 1000 kafalii deebisiif hima. Ishi yaa doktor. Dafi. Yaa doktor, kafalee dhufeera bunoo. Eeyyo. Bareeda. Maal jettee iyyuu? Na dhukkubaa. Nyaata dhugaatiin na roogga akkuma isiniin jedhe. Dhalaa hedduu laali na godha wagguu karaa irra bahu. Kanumaa dhibeen kiyya. Ka sadaffaadhaa ka hidhaati. Dhalaa hedduu si laalchisa jecha. Waan biraa hoo? Waan biraa hidha kana. Hidha akkasii kuta. Kan kee dhibeeni homaan jedhu beektaa akka dura sodaadhe sanii miti. Homaan jedhu maali yaa doktor maali? Laal ka hidha si kutu dura fuutee hin jirtu.
dura fuutee hin jirtu dhala. Fedhutu mataa irra si baheeti hidha si kutaa. Kanaafuu fuudhi siin jechuuf kadhumaa irraa si hima. Fuudhi. Kun ammoo ka Fedhiin kun waan akkamiiti waan fuudhaa wal qabatu moo? Fuudhi. Yoo fuute diddi si citu kun sirraa dhaabata. Maaliif fedhitu sitti guutee singallee sitti guutee sirraa jiguu gaa'ee jira. Fedhi si guutee akkana si godha. Ati amma umrii dargaggeessaa kanaan fuudhi yeroo jaarteen eegini. Duniyaan maal abbaasi sagal malee fudhanii miti. Kanaafuu umriin kee osoo baay'ee achiin deemuun fuudhuu qabdaa siin jedha. Sii galee? Naa galee jira doktor. Kana kun rakkinni si qofa irratti miti. Ijoolleen teenya hedduun isaanii amma birrii hin qabnu gara fuulduraa warannee fuuna osuma jedhanii umrii isaanii dheeraa kutan. Dubartoonnis dhiirri jecha. Namni hiyyummaan fuudhee gara fuulduraa qabeenya argachuu waan danda'uuf rabbiin yoo ati nama olitti dabalamte kabraallee fi fiduu waan danda'uuf hadha hiyyeessa jetteeti akka ijoollee taawwanii umrii kee osoo hin kutin daftee fuudhuu qabda. Kana siin jedha. Kun ammoo dhalaa hedduu nalaachisaa naan siin jetteen. Dhalaa hedduu gisee karaa irra deemu waggaa karaa irra deemu. Kana laalee. Dhalaa akkatti irra iji sin dhaabattu jechuudha. Ijikee hunduma si laala. Na laala. Yoo muslima taate salaat. Yoo kiristaana taate ammoo du'aa'ii godhadhuuti beeta kiristaana nafin. Yoo muslima taate masgiida nafini qur'aana qara'i jechaadha. Akkana si godhu sheeyxana. Siin galaani? Sheexanaa yoo ofirraa ta'uu irratti sirraa dhaabataa jecha dhalaa hedduu laatu. Yoo quraana qaraate haraaman ijaanuu dhalaa lallaaluun haraamarraa dhaabatta jecha. Sii galee kun kan nyaataaf dhugaatii si dhoogu kun ammoo bareeda. Nama akka keetii hedduu akka nyaataaf dhugaatii dhoogu barbaada. Maaliif addunyaan hundi meeqa beela'ee jira. Nama miiliyoona meeqa akka addunyaatti beelaan du'aa jira. Akka kan kee nyaata dhoogu kun kan nyaata jibbisiisu kun nuufis addunyaafis faayidaa guddaadha. Kan nyaata si jibbisiisu kun akka nyaata si jaalachiisu kan godhu hin qabnus hin kenninus. Kun mootummaa irraallee ba'aa buufte, maatii kee irraallee ba'aa buufte, alhamdulillah jedhe kan nyaata si dhoogu. Nama meeqatu anamma galgala ganama nyaanna wocii meeqa finne. Nyaata si dhooguun bareedaa jedhe. Alhamdulillah jedhuure. Nyaata si dhooggami kalaas bareeda nyaatini hanga gaafa ofiinsi. Nyaata akka si dhooggisuun akka ofiin banutti maal godhamaa yaalaa dhattasaa? Idaa ol guddista. Yaa doktor galatooma bareeda naan jettan. Kanuma. Alhamdulillah egaa nyaata na dhoogge. Ganuma akkanuma amma deemu. Ganuma. Ishi.